Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa akka dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Adaa Bargaatti waboon duula cichoomina kaayyoo jedhuun lola gaggeesseen waraana mootummaa reejimentii 5ffaa kutaa waraanaa 18ffaa guutummaan barbadeessuu hime. Waraana walitti fufaa waggoota 6 oliif waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ammallee itti fufee jiraachuu maddeen adda addaa himaa jirani. Lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru uummata meeshaa maleeyyii gaaga'ama hammaataaf saaxiluu isaa himama. Lolli kun karaa nagaan xumura akka argatu gaafatamus deebii gahaa argachuu hin dandeenye. Mootummaan waraana Oromiyaa keessaa nagaan furmaata itti kennuurra luqqisee miseensotaa fi hogganoota waboo ofitti hawwachuun inumaa haala jiru ammeesseera. Wayita mootummaan Itoophiyaa waboon karaa nagaa galaa jira jechaa jirutti abaan waboon bakkeewwan hedduutti lola guddaa gaggeessaa jiraachuun gabaafameera. Fuula Tiwiitara isaa gubbaan gabaasa barreesseen abaan waboon loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu beeksiseera. Guyyaa tokko dura barreeffama katabeen abaan waboon Adaa Bargaatti reejimentii 5ffaa kutaa waraanaa 18ffaa Abiy Ahimad guutummaa guutuutti barbadeessuun meeshaalee gurguddaa booji'uu himee jira. Akka ibsa abaan wabootti lola gaggeeffame kanaan waraanni mootummaa 250 ta'an hojiin ala ta'aniiru. Baay'een madaa'uu fi dhibbootaan kan lakkaa'aman ajjeefamaniiru jedhe. Kana malees daandiin Itiyoo Jibuutii addaan cituu isaa dhibbana gabaafameera. Waraanni Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkaan ulfaataaf hammaataa ta'uu uummanni himaa jira. Gabaasa dhibbana abaan waboon haleellaawwan duula cichoominaa jechuun baasaa jiru ilaalchisee mootummaan deebii laateen qabu. Oduu itti aanuun qonnaan bultoonni Oromoo maallaqa mootummaan gaafatuun obsa fixachaa jiraachuu himatanii. Baasiin gibiraa dachaa 4 ol dabaluu cinatti waan naga'ee hin qabne kan qaamoleen mootummaa uummata irraa funaanaa jiran qonnaan bultoota Oromoo dararaa jiraachuu gabaafameera. Inumaa biqilaatti lakkooftanii gibira gabbartuu erga jedhame as uummanni sadarkaa buna isaa cadhagee balleessuu irra ga'uu eerameera. Haalli kun guutummaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa akka jiru yoo ta'u, haalli mootummaan itti adeemaa jiru qonnaan bultoota yaaddoo jireenyaa keessa galchee jira. Caasaaleen mootummaa sadarkaa gandaatti diriiranii jiran maallaqa uummata gaafachaa ooluun kun waan kana dura ta'ee hin beekne adeemsa balaafamaa bara kana eegale ta'uu eerameera. Godinoota Wallaggaa hunda keessatti bara kana haalli kun adeemsifamaa akka jiru yoo ta'u, Wallagga Bahaa aanaalee hedduu keessatti baasiin mootummaa walumaa gala qonnaan bulaa tokkotti hanga qarshii 10,000 olii muramee jira. Haalli kun haadha hiyyeessaa fi harka qalleessa jedhamee ilaalcha keessa kan hin galle yaada galii mootummaa gabbisuu jedhu qofaan uummata gaafataa akka jiran ta'uu himameera. Waayitaa sassaabbii midhaan irra jirutti baasii hangana itti muruu cinatti waan qonnaan bulaan oomishate hedduun ammoo gabaan isaa kufuun qonnaan bultoonni baatilee muraasa booda nyaata akka of dadhaban taasisaa jiraachuun sodaatameera. Namoonni maallaqa kaabineen aanaa itti mure kaffaluu dadhaban akka hidhaman taasifama akka jedhan maddeen odeeffannoo keelloo haalli kun qormaata olaanaa uummata mudatee jiru ta'uu himaniiru. Uummanni lafatti gibira gabbaraa ka biqilaa qabu ammoo ammas biqilaaf akkasuma beellada qabutti gibira akka kaffalu tumamuun isaa ittuu hawaasa jiruu jibbisiisuun qonnaan bultoonni buna qabnu caragna hanga jedhutti adeemsisaa jiraachuu gabaafameera. Mootummaan waraana naannolee akka Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay keessatti adeemsisaa jiruun dinagdeen isaa kufaa dhufu eerama. Balaa kufaatii dinagdee kana damdamachuuf uummata gidirsaa jiraachuu isaa hayyoonni dinagdee eeraniiru. Odeessa itti aanuun Sidaamaatti namoota cidha dhaqaa jiran irra balaa konkolaataa ga'een namoonni 71 lubbuu dhabuu barame. Balaan konkolaataa Itoophiyaa keessatti hawaasa hedduu gaaga'uu ammallee lubbuu namootaa danuu galaafataa jira. Akka kanaan naannoo Sidaamaa aanaa naannawaa Boonaa laga galaanaa irratti balaa konkolaataa kaleessa muddee 29 bara 2024 mudateen lubbuun namoota 71 darbuu ibsameera. Konkolaataan namoota cidha dhaqan fe'ee imalaa ture godina Bahaa naannoo Sidaamaa aanaa naannawaa Boonaa riqicha laga galaanaa irraa kufuun balaa kana qaqqabsiisuu eerameera. Balaa kanaan lubbuun namoota 71 yoo darbu namoonni miidhaan irra qaqqabe hospitaala waliigalaa Boonaatti yaalamaa jiraachuu ibsame. Mootummaan naannoo Sidaamaa gaddatti dhaga'ame ibsuun maatii miidhamtootaaf jajjabina hawwee jira. Torbee darbe keessa balaan konkolaataa Wallagga Bahaa naqamtee gara Sibuu siree imalaa osoo jiru lubbuu namoota 11 galaafachuun isaa ni yaadatama. Oduu keenya birootiin Masiriin waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaatti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu ibsite. Pirezidaantiin Masirii Abdul Fattah Al-Siisiin waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti Ankaraatti raawwatame itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu eeruun waliigalteen kun gaanfa Afrikaa nagaa buusa abdii jedhu akka qabu ibsameera. Pirezidaantichi marii bilbilaan pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maayikiroo waliin taasiseen waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti Ankaraatti mallattaa'e dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu eeruun
Waliigalteen kun akkaataa seera idil-addunyaa kabajeen akka raawwatamuu fi nageenya gaanfa Afrikaatiif gumaacha akka taasisu abdii akka qabu ibseera. Kana malees hariiroo dinagdee Masirii fi Faransaay gidduu jiru cimsuu fi kaampaaniiwwan Faransaay misooma Masiriitti akka hirmaatan mari'achuu ibsamee jira. Waliigaltee Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddee 12 bara 2024 Ankaaraatti mallatteessaniin biyyoonni lamaan birmadummaa, walabummaa fi tokkummaa daangaa walii isaanii kabajuuf waliigalanii jiru. Oduu keenya dhumaatiin pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Jiimii Kaartar umurii waggaa 100tti du'aan boqochuu isaanii wiirtuun isaan hundeessan mirkaneessee jira. Qonnaan bulaan ocholoonii duraanii kunis seenaa pirezidaantii kamiiyyuu keessatti kan umurii dheeraa jiraatanii turan yoo ta'u, waggaa dhaloota isaanii ganna 100ffaa baatii onkoloolessaa darbe keessa kabajatanii ture. Dhaabbanni wiirtuu kaartaa kan addunyaa mararratti diimokiraasii fi mirga namoomaa leellisu aangaan duraanii kun dilbata waaree booda mana isaanii Joorjiyaa keessatti du'uu isaanii ibseera. Akkasumas Jiimii Kaartar manuma ofii isaanii keessatti haala nagaatiin du'an boqochuu isaanii dhaabbanni isaanii wiirtuu Kaartar dabaluun beeksiseera. Kaartar diimokiraatota irraa bara 1977 haga bara 1981tti pirezidaantii biyyattii 39ffaa ta'uun tajaajilanii turan. Kunis yeroo biyyattiin rakkoolee dinagdee fi dippiloomaasiitiin itti rakkataa turtedha. Waayit Haawus keessaa erga ba'een boodas hojii mirga namoomaa fi diimokiraasii hojjetaa turaniin maqaan gaarii argachuun kanaanis badhaasa noobeelii nagaa argataniiru. Kaartar yeroo pirezidaantii turanitti qormaata imaammataa alaa hedduun kan isaan mudate ture yoo ta'u, duula filannoo irra deebiin filatamuuf dhiyeessanii turaniin diimokiraatonni mo'amuun Roonaald Reeginiin filataman. Bara darbe wallaansi fayyaa isaa xumuramuu isaa hordofee mana keessatti kunuunsa akka argatu ibsamee ture. Kaartar dhukkuba kaansarii gogaa kan booda gara kalee fi sammuu isaaniitti babal'atee dabalatee dhimma fayyaatiin rakkachaa turani. Abbaan koo goota ture, gootummaa isaas ana qofa osoo hin taane nama nagaa, mirga namoomaa fi jaalala ofittummaa hin qabnetti amanu hundaaf ture jechuun ilmi isaa Chief Kaartar ibsa kenneen kan waa'ee abbaa isaanii dubbatan ibseera. Addunyaan maatii keenya, sababiin isaas akkaataa inni namoota walitti fidee irraa kan ka'edha jedhan. Kaartar bara jireenya isaaniitti ijoollee 4 kan godhatan yoo ta'u, akkasumas ilmaan isaanii 11 fi ilmaan isaanii irraa immoo 14 argataniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kan hanga ammaa dhaggeeffattan ture. Odeeffannoo keenya guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.